dhaloota kiyya keessatti gaddeen beeku beeytanii dhaloota kiyya keessatti umurii kiyya amma nan ga'e keessatti guyyaa tokkollee maatiin kiyya na dhiyaatanillee na jalaa boqotanii boo'een beekun ture. Isinii galee rifadheellee beekun ture. Umurii kiyya keessatti guyyaa lama bichaa jireenya kiyya irratti abdii kute jechuudha. Yeroo baay'ee irra deddeebi'ee liivii kiyya irra dubbadhee jira. Isinii galee guyyaan itti abdii kute gaafa Haacaaluun boqotisan abdii kutee turee jiru kiyya irraa. Isinii galee fi mucaa rasaasaan mataa facaasanii akkasii mucaa san qeerroon qabattee deemtu san gaaf san abdii kutee jechuudha. Isinii galee. Kanaafuu uummanni Oromoo waggaarraa waggaatti boo'icha malee gadduu malee isinii galee gadduu malee waa tokko wanti nuti bu'aa nuti walii buusnu hin jiru jechuu keessattuu wanti nuti amma keessa jirru kuni bara duraan keessa turre san caalaa beeytanii eebbaa sa'aatii uummanni Oromoo margatti nyaadhu jedhamee baalli muramee uummata Oromootti kennamu keessa jirra jechuu yoo nuti mirgaan ol kaanee ofirraan falmatiin yoo nuti waan kana ofirraan qolatiin kaleessa harmaa fi harka nurraa ciraa turan jechuu isinii galee. Amma immoo dhaloota qubee lafaa ol dhufu fixaa jiran jechuu isinii galee kaan baala nyaachisanii amma kana uummanni Oromoo tuffatamee jira waan ta'eef isinii galee. Ijoolleen maal taatee boossanaa jettaniin boo yeroo gariin jiraamii jireenya keessan keessatti yeroo wanti addaa tokko isinii dhaga'amu hin jiru isinii galee. Biyya ormaa keessallee jiraadhee guyyaa tokko jireenya kiyya irratti abdii kutadheen beekun ture garuu guyyaan itti abdii kutee gaafa Haacee boqote sanii lammaffaa immoo gaafa mucaan naannaa Oromiyaa keessatti mataa facaasanii akkasii qeerroo baattee fiigdu san gaaf san dhalachuu kiyya irraa of jibbee jechuudha isinii galee. Ani yeroo garii wanti kun hundumtuu darbee Oromoon ifa argitii laata ka jedhu guyyaan tokko uummata Oromoo irraa duuti ka'ee isinii galee akkuma argaa jirtan waan dalagame guutuu uummata Oromoo deebisan jechuudha waan dalagame guutuu uummata Oromootti deebisan waan ta'eef isinii galee wanti kana caala abdii nama kutachiisu hin jiru beeytanii. Bakka waakosh jedhee taanaan Oromoota akkas godhee jedhanii nutti as deebisan jechuudha. Amma immoo shirri guddaan isaan ittiin as deemaa jiran amantaan walitti nu buusuuf deeman jechuudha. Isinii galee durallee liivii seenii irraa ba'e. Kanaafuu karaa amantaa kanatti uummanni keenya cimee eeggachuu qaba jechuudha. Isinii galaamii uummanni ka kiristaanaallee ta'ee ka islaamaallee ta'ee pirotestaantiillee ta'ee waaqeffataallee ta'e amantiin keenya sa'aatiin nuti itti tifkannee mootummaa kana jala harka akka inni amantii keessa harka galfataa jiru. Isa keessattuu immoo amantoota islaamaa fi kiristaanaa wal nyaachisuuf uummata Oromoo shira akkasiisantu xaxamaa jira waan ta'eef ijoolleen keenya of eeggadha. Isinii galee Haaceen illee erga du'ee baatii isaa har'a Haaceen hin duune wareegame malee waa'ee Haacaaluu onkaasu imimmaan keessan dhaabbatu beeytanii Haacaaluu maaliif du'e jedheen beekoni guyyaa tokkollee Haaceen maaliif du'e immoo yoo ka jedhu ta'e Haaceen maaliif du'e yoo ka jedhu ta'e rabbi olii waliin bu'a uummanni Oromoo jechuudha. Lubbuu namaa ka baasullee ka fudhatullee rabbi waan ta'eef isinii galee lubbuu namaa ka baasullee ka fudhatullee rabbi garuu wanti uummata Oromoo mara imimmaan irraa qoorsuu dadhabe yoo ka jiru ta'e dhugaa mucaa kanaa dhoksu isinii galee dhugaa mucaa kanaa dhokate ani waa biraan jedhu jechuudha. Abbaa isaa akkatti inni bo'oo argitanii jirtan haati isaa akkatti ishiin boossu argitanii jirtan ijoollee isaa immoo sandaraan bo'aa waan ta'eef imimmaanuma abbaa isaa sallaalee rabbi dhugaa isaa baasu isinii galee ani waa biraallee hin jedhu beeytanii imimmaanuma abbaa isaa sallaalee imimmaan otoo hin ta'in abbaan isaa akka waan nama bishaan fuula isaa irratti gadi naqeetti jira jechuudha. Imimmaan akkasumatti keessaa gadi yaa'aati. Uummanni Oromoo ammas haa danda'ame isinii galee waan baay'ee dalagee jira jechuudha. Qeerroo baay'eellee dhabnee jirra. Garuu nutu rabbitti dabe ta'ee maal akka ta'e illee beekuu beeytanii kun umurii keenya ergan gaafan dhaladheeti kaasee Oromoodhaa gammadduun argine. Oromoodhumaa boossu malee nuti argitee mirga keenyallee falmannee yoo galma geenye gaafa jennu
mirguma keenya sana irratti kabiraatu kabajaa argata jechuudha. Isin galee amma amaarri utoo namni tokko utoo jalaan kufiin utoo namni tokko jalaan ajjeefamiin 4 kiiloo seenan jechuudha. Isin galee uummanni keenya garuu ajjeefamaa gadi qicamaa tuffatamaa 4 kiiloo seenee har'a garuu ka ajjeefamaa jirullee uummata Oromooti jechuudha. Isin galaami ani yeroo garii seenaa uummanni Oromoo duraan dalagee dhufe maal inni ka jettanii keessatti gaafiin kun keessatti ka'een beeku uummanni Oromoo maal dalagee dhufe maaliif qaxalee lafaa dhuftu yeroo hundatti gabbaree Itoophiyaa kana ijaaraa ka jettanii sammuu keessa gaafii ta'u tokko hin jiru. Isin galaami kan gaafii isinitti ta'u tokko yaani Oromoon maaliif waan kana waggaa kana hunda kunuu erga bara waggaa 150 kaasee uummanni Oromoo boohaatuma itti ajjeefamaatuma itti wareegamaatuma isin galee maqaan taanis nutti kennamaa nu arrabsamaa gannu qicaa nu durmammeessaa siin dhugaan jechuudha. Isin galee kanaafuu namni Itoophiyaa keessatti mirga isaa himatee ajjeefamuu qaba jechuudha. Kaleessa daadhii galaanii dhabne ka daadhii galaanii waggaa tokko isin galee erga mootummaan Abiyyii kun waggaa 2 kana keessatti yoo xiqqaate ilmaan Oromoo nama 10,000 ol awwaalee jira jechuudha. Isin galee kan mana hidhaa keessatti ajjeefamu kan bakka adda addaatti nafxanyaan mataa falaxxee ajjeestu yoo xiqqaate 6,000 7,000 8,000 ta'a jechuudha. Wallagga keessatti Gujii keessatti ilmaan Oromoo akkasii wareegamaa turan jechuudha. Oromoon abaarsa qabna ta'ee yoo dhiigni Oromoo lafa san keessatti gadi hin jigiin Oromoon biyya san keessa jiraachuu hin dandeessu ta'ee ani yeroo garii maaliif bakka silaa biyya san keessa kabajaa argachaa hin jirru ilmaan keenyallee silaa itti gabbaraa jirra qaxalee reefu lafaa ol yaatu argitanii qaxalee reefu lafaa ol yaatu ijoollee boru Oromiyaa kanaaf abdii ta'an jedhan itti gabbaraa jirra jechuudha. Isin galee kanuma hundarra Oromiyaan otoo irraa ganaxalamtee mootummaa mataa ishee danda'e otoo uummatti ka jedhu tokko sammuu kiyya keessa jira beektanii maaliif kaleessallee Oromoo dhumata ajjeefamaa ture har'allee Oromoo dhumata ajjeefamaa ture qe'uma keenya keessatti ganduma keenya keessatti nu ajjeesan jechuudha. Kan nu ajjeesu bar alaalarraallee dhufeetii miti bar kanuma keenyatu amma silumaa bara kana keessa fa'aa waggaa 2 kanaan asitti goobana baay'atee jira beektanii sanyiin goobana akka haaraatti ijaarramee isin galee sanyiin goobana daacee akka haaraatti ijaarramee Oromiyaa kutaa hundi keessa bittinfamee jira beektanii. Kan uummata Oromoo foon uummata Oromoo cicciree nyaachuu fedhu jechuudha. Goobanaan bakka hunda bittinfamee jira isin galee dakaa kaasee hanga gubbaatti goobanni daacee mana ijaarratee jira jechuudha. Isin galaami Shawaa yoo deemtan Wallagga yoo deemtan Gujii yoo deemtan Boorana yoo deemtan Arsii yoo deemtan Baalee yoo deemtan bakka hunda jira jechuudha goobanni. Akkasii wal oranii warri uummata Oromoo dhiigalmaan Oromootiin isin galee dhiigalmaan Oromootiin foon ilmaan Oromootiin inni xibsii fi xaafii ittiin nyaatu jechuudha. Isin galaami ilmaan Oromoo mee viidiyoo miidiyaa hawaasaarra waliin gadee deemaa jiru kana ka feesbuukarra waliin gadee deemaa jiru kana yoo argitan maaltu isin dhaga'ama? Yeroo garii maalumaaf Oromoo ta'ee dhaladhee ka jettan tokko keessatti nonnoo jedhu isin keessatti isinitti dhaga'ameen beeku. Yeroo akkasii poolisiin Oromiyaa irra dhaabbatee poolisiin Oromiyaa irra dhaabbatee nyaadhu jedhee akkasitti giddiin mucaasa mataa keessa gadi cafaqaa biyya mootummaa qabdutti wallaahi Liibiyaa keessatti wanta akkasiin ta'amne malee Liibiyuma biyya mootummaan qabne san keessatti uummanni akkasitti baala nyaadhuudhaan hin darramani jechuudha. Ijoolleen durbaan gudeedamne jechuudha. Liibiyaan mootummaan qabdu bar Yamaniin mootummaan qabdu bar Sooriyaan mootummaan qabdu bar biyyuma san keessatti akkanatti uummanni isheen daffaramne jechuudha. Isin galee biyya mootummaa qabdu badellee tolellee biyya mootummaa qabdu san keessatti dararaan kan hundi yoo nurra ga'e Oromoon maal qaba jettee teessi. Mee Oromoon biyya san keessa uummata Oromoo bichaatu jira moo Oromoo bichaatu mirga isaa waan mataa wannoo jedhaa jira moo Oromoo bichaatu biyya san keessatti mirga isaa gaafataa jira moo mee amma Amaara laala saba Amaaraa kana laala. Oromoon falmattee ilmaanshii 5,000 isaan 5,000 jedhan malee Oromoon 10,000 wareeguun didduu beetanii. Isin galee kan mana hidhaa keessa du'eewu
kan uummanni Oromoo toon beekin mana hidhaa keessatti achi buuteessaa dhabame yoo xiqqaate 1,000 ol ta'a jechuudha. Sana hundatti dhabdee Oromoon ilmaan ishii itti gabbartee har'a aangoo san nafxanyaa fudhate jechuudha. Sini galee Oromoo yeroo hunda mana ijaartee meeshaa itti guuttee achiin booddee alagaan dhufee keessa sirba jechuudha. Mee yoo kana yoo laaltan maaltu isin dhaga'ama? Amma yeroo darbe akkama magaalaa Shaashamanneetti manni kun gubatee masqalii kiyya jechaaf du'ee amantaa isaatiif du'ee jedhanii akkasitti wannoo goobana daacee kana ol yaasanii goobani daacee bara warri biyya keessa jiru mee in sodaatanaa jennu warri afaan Oromoo dubbataa kan akka Masfin Roobii sanfaa mee naa laala waan inni haasa'u namicha obbaatii san jechuudha. Wallaahi yeroo garii namicha san maal taa'echaa ibin dhiiga isaa keessaa qabu sun otoo isa fudhatee lixee ka jettanii yaaddan tokko hin jiru. Mee namicha san jala seentanii Masfin Roobii san jala seentanii dhaggeeffatanii beeytanii viidiyoon inni haasa'u. Namichi niitii isaa bulfachuu hin dandeenye kan niitiin xiffii mana keessaa ari'atteetu har'a dhimma Oromoo gabba'ee haasaa jechuudha. Sini galee keessattuu wallaahi waraa dhalaa walaa dhiira warri niitii nafxanyaa of jalaa qabu warri jaartii nafxanyaa ofirraa qabdan warri ushummaa nafxanyaa qabdan isin goobana daacce. Isin hangafeetanillee dhiqamtanillee hin qulqullooftan waan ta'eef. Sini galee amma Masfin Roobiis waan inni haasa'u namicha bar niitiin mana keessaa ari'atte namicha santu gabba'ee waa'ee Oromoo haasaa jechuudha. Waa'ee uummata Maccaaf Tuulamaa haasaa jechuudha. Nama mana isaa bulfachuu hin dandeenyetu waa'ee uummata Maccaaf Tuulamaa haasaa jechuudha. Sini galee goobanni daacee bakka hundatti bittinfamee jira. Amma immoo ajandaa haaraan argatee akkasitti afaan Oromoo dubbataa Arsii bakka buusanii Baaleen bakka buusanii nutti ol baasuuf deeman amantaan. Sini galee amantaan waan san qabatanii nutti ol ba'uu deeman jechuudha. Sini galee waan san qabatanii nutti ol ba'uuf deeman. Uummanni Oromoo waan akkasiisan jalaa harka fudhachuu qabda jechuudha ijoolleen keenya. Sini galee amantii asitti akkas ta'ee asitti akkana ta'ee abaluuta asitti du'ee amantaa isaatiif du'ee waan islaama ta'eef ajjeefamee waan kiristaana ta'eef ajjeefamee waan beenxee ta'eef ajjeefamee amantaa Itoophiyaa keessa jiru falafalanii kan nuti maqaa hin qabne hin beekne mara ol guuranii ittiin nurratti honnoo jechuuf deeman jechuudha. Ajandaa san nuuf kennu deeman jechuudha. Uummanni keenya immoo waan kana ajandaa kana dura buutanii walitti himuun barbaachisa. Sini galee uummanni keenya akka amantaanillee waliin dhabne. Walitti dursinee walitti himnee wal beeksisuun barbaachisa. Sini galee kaleessa eengadda daadhii gadaan hin dhabne har'a Haacaaluu dhabne baatee har'a wareegame Haaceen ammallee Oromoon kabiraa wareeguuf deemte jechuudha. Sini galee yoo nuti tokkummaa keenyan jabeessin yoo nuti tokkon ta'in sini galee ilmaan Oromoo bakka jirtu maratti tokkummaa keenya jabeessuu qabna. Kan nu barbaachisu sa'aatii ammaa kana tokkummaa. Walaa xiqqaa keenya unkaan nama keenyaa miti beellada keenya nafxanyaatti hin gurgurru jechuudha. Nafxanyaatti hin gurgurru. Sini galee amma Arafaa booda qeerroon tarsiimoo haaraa baafatee gadi ba'ee jira jechuudha. Sini galee tarsiimoo haaraa baafatee gadi ba'ee jira. Wanti isaan Baqqala Garbaa, Jawaar Mohaammed, Hamzaa Booranaa warra isaa waliin hidhaman mana hidhaatti gabbaasuu didaniif humna uummata Oromoo ilaaluufi jechuudha. Abiyyi asiin ilmaan Oromoo ajjeesaa qeerroo ajjeesaa Oromiyaa keessa deemee biqiltuu dhaaba jedhee biqiltuu san deebisee uummata Oromoo akkasitti qeerroo keenya nyaachisaa jira jechuudha. Kanaafuu Oromoo sa'aatiin Oromoon kiristaanni Islaamni ijoolleen Islaamaa beeta kiristaana eeguu qeerroo biyya keessa jirta jechuudha. Ijoolleen kiristaanaa immoo masgiida eeguun akkasitti yoo ta'e malee akka yeroo tokko yaadattanii Jimma keessatti amantaan uummanni wannooni wayyaanee wali buustee uummanni Islaamaa fi kiristaana nama baay'ee wal fixe jechuudha. Sini galee waan kana ammallee deebisanii nuuf fiduuf deeman. Ammallee jechuudha. Uummanni kun akka Oromoo yoo amantaa fi gandummaa yoo ta'e malee akka Oromoo cabsuu hin dandeenye uummanni tarsiimoo haaraa baafatee gabba'ee jira jechuudha. Inni amma mircaa kanaaf jecha uummata Oromoo affanuu danda'a.
ajjeesuu danda'a. Mana hidhaatti guuruu qaba. Hanga fedhe mana hidhaatti uummanni Oromoo guuramullee amma fedhe waggaa meeqarraa kaasee uummanni Oromoo harkaa fi harmarraa ciraa asiin gahan jechuudha. Garuu baay'inaan uummatuma Oromoo caala jechuudha. Itoophiyaa keessatti. Sinigalaan biyya Oromiyaa san keessatti uummatuma Oromootu caala jechuudha. Uummanni Oromoo namarra toon ta'e rabbirra abdii godhatee deema jechuudha. Kanaafuu wanti nuti amma wal eeguu qabnu waan wanti kun ayyoonni gurguddaan illee waan irraa dubbataa jiraniif sinigalee namoonni gurguddaa waan irraa dubbataa jiraniif amantii waan xiqqoo fudhatanii akka haaraatti wannoo kennamee fi barumsi kennamee fi suuraa duraaniillee ta'ee nama duraan lubbuun darbe suuraa san dirasii qabatanii akkasii qabatanii nutti ol yaa'uuf deeman. Kanaafuu ilmaan keenya of eeggadha. Wallahi dubbiin kun dubbii kijibaa sanitti fakkaatiin dubbii dhugaa sanitti haasa'aa jira jechuudha. Sinigalee amantiin nama tokko hambisuu ni danda'a jechuudha. Hunda laal kan duraan nafxanyaa duraan wannoo Gondarii fi Goojjamiin keessa duutellee fidanii Oromiyaa keessa duute jechuudha. Sinigalee akkuma laga Abbayyaa guunne jedhanii footoshooppiingii nu baasanii gadi ba'an sana beeta kiristaanaa gubate jedhanii bootaa gubatee dimanii Oromiyaa keessa gubate jedhanii Oromiyaa naannaa kamitti akka gubate hin beekanii himanii akkasii qabatanii nutti ol ba'uuf deeman. Maskiida gubate jedhanii Oromiyaa keessa gubate bootaa kamitti akka gubate hin dubbatanii Oromiyaa keessatti Oromiyaa kilil jedhanii nu qabatanii ol ba'uuf deeman. Uummanni keenya waan kanallee irraa of eeguu qabda jechuudha. Sinigalee Haacaaluu takka dhabne qabsaa'ota Oromoo mana hidhaa keessa jiran inshaallah ni hiikamanii uummanni keenya abdii kutachuun qabu. Beeta kiristaana isaa ilmaan islaamaa eeguu qaban. Islaamni immoo beeta kiristaana eeguun akkasitti tokkummaa keenya yoo jabeeffannee hin deemin uummanni kun tarsiimoo haaraan kaleessarraa waggaa 50 meeqarraan durarraan kaasee uummanni keenya kan ittiin cabaa ture amantii fi gandummaatti nu galchaneeti jechuudha. Oromoo waraanaan hin cabsamne amma ammaatti. Sinigalee uummanni keenya kaleessa waraanaan hin cabne amantii fi gandummaan nu cabsan jechuudha. Isin Baalee, isin Arsii, isin Boorana, isin Gujii jechuun nu cabsan jechuudha. Kanaafuu uummanni keenya waan kana beekee wannoo jechuu qaba jechuudha. Wallaahi dubbii kijibaa isinitti himaan jiru. Waan boru ija keessan qabrii galtu kana waan boru qabatanii ol ba'uuf deemtan jechuudha. Sinigalee waan boru argitanii intalli kun edaa dhugaa jettee isin jettan san isa akkas waan san isinitti himaa jira jechuudha. Dubbii kijibaa isinitti haasa'uuf hin dhufne sinigalee amantiin shira guddaatu nurratti xaxamaa jira. Akka gandummaan illee akka nu cabsuu hin dandeenye beekanii jiran jechuudha. Sinigalee gandummaan akka Oromoon hin cabne beekanii jiran. Maaliif Oromoon akka tokko ta'e obbaree jira jechuudha. Amma wanti isaan ittiin nu deeman beeta kiristaana asii gubate, maskiin asii gubate, charchiin asii gubate, maaliin asii gubate, eessa gubate Oromiyaa kililii. Sinigalaan Oromiyaa kililiitti. Garuu namni gubellee naannaa kamitti akka gubatellee qabatanii ol ba'uuf hin jiran jechuudha. Sinigalee uummanni keenya akkasitti rakkoon guddoon irra ga'uuf deemti. Uummata keenya of eeggadha. Sinigalee of eeggadha. Ammaatis immoo wannoon kennamee fi akkaataa ittiin liivii waraaban. Maalirratti naannaa kamirratti akka liivii waraabuu danda'an barumsi kennamee fi ol fudhatanii nutti ol ba'uuf deeman jechuudha. Sinigalee barumsi kennamee fi wanta adda addaa wanti isaan fedhan guutuu wannoo jedhamee fi akkuma angaasaa mana keessatti wannoo jedhanii akkasitti uummata Oromoo irratti dubbii kijibaa irratti afuufaa ture. Itti gaafatamaa albuudaa fi enerjii moo maalii godhatanii shoommatan sana akkasitti aangoo walii kennanii wannoo jedhanii manatti itti cufanii akka nama tokko waliin argine. Biyyoota adda addaa keessa wannoo jedhanii jiran jechuun maallaqaan bitamanii goobannoonni warri afaan Oromoo dubbatan kan akka angaasaa afaan kana jechuudha. Sinigalee kanaafuu uummanni keenya waan sanarraa of eeggachuu qabdan jechuudha. Jala deemtanii koomintiileen kenninaa fi harkallee dhayinaa fi wallaahi dubbii kijibaa isinitti haasa'aa jiru boru waan ija keessan qabrii galtu kanaa waan arguuf deemtanii sinigalee waan boru arguuf deemtanii sinigalaami. Kanaafuu uummanni keenya waan kanarraallee of eeggachuu qaba. Oromoon kan ittiin cabuuf deemu amantaadhaani. Amantaa keessan jabeessa. Sinigalee ani waa'ee amantaa sanitti haasa'uuf hin dhufne maskiida jabeessa, beeta kiristaana jabeessa. Oromoo amantiin daakuuf deeman jechuudha. Gandaan nu dadhabanii jiran isaan mootummaan Abiyyi kan uummata Arsii, uummata Shawaa fi kan inni shaneetu ajjeese jedhee Jawaariin wannoo Haacee uummata Wallaggaa galchee fi uummata Tuulamaa fi
uummata shawaa fi wallagga wal nyaachisuuf sidii galaami wallaggaa fi shawaa wal nyaachisuuf achiin booddee immoo televezyiinii isaanii irratti gabbaasanii qalmaaf dhiyeessanii jedhee akkuma goobanichi gabbayee dubbate Shimallis Abdiisaa gabbayee dubbate sana ilmaan Arsii fi shawaa wal nyaachisuuf Baalee fi shawaa wal nyaachisuuf Harargee fi Maalii wal nyaachisuuf dubbii akkasiisantu adeemsifamaa jira jechuudha. Sidii galee miidiyaa adda addaa irratti argaa jirtanii ammaatis immoo uummata kutaa adda addaa irratti Arsii keessaa nama tokko shawaa keessaa nama tokko goobanoota walitti qabatanii maallaqa kaffalee fi jechuudha mootummaan maallaqa kaffalee fi akka dubbii kijibaa bichaa waliin gadee oofaniif maallaqni kaffalamee fi warri asirratti wannoon isaaniif kennamee jechuudha barumsi isaaniif kennamee akka isaan gabbaanii uummata borjaajesaniif FB irratti boota adda addaa irratti YouTube irratti boota adda addaa irratti wanti maallaqni kaffalamee fi akka isaan ol baadii uummata Oromoo kutaa fi ganda galchanii amantii galchanii gargar qoodaniif waan baay'eetu adeemsifamaa jira irraa of eeggadha. Sidii galee ani isinitti himee jira irraa of eeggadha ijoolleen baay'een jechuudha. Sidii galaami irraa of eeggadha gandaa fi Oromoon gandaan akka cabuu hin dandeenye mootummaan Abiyyi sirri beekee jira sidii galee akka yoo waa tokko kosh jedhe yoo Amboon keessatti kosh jedhe akka Harargeen dhaqqabu yoo Walloon keessatti waa kosh jedhe akka Arsiin dhaqqabu beekee jira jechuudha Abiyyi. Amma isaan tarsiimoon uummanni paartiin bilisiqinnaa qabattee gadi baate kuni amantiin uummata keenya amantiin dararaa guddaa irraan ga'uuf sidii galee amantaadhaan warra amma fakkeenyaaf naannoo Arsiitti uummata islaamata irra baay'ataa Arsii keessatti kiristaanota ajjeefame jedhanii dubbii kijibaa goobanoota walitti qabatanii ol yaa'uuf deeman jechuudha. Sidii galaami goobanoota walitti qabatanii ol yaa'uuf deeman akka yeroo tokko bara 90 meeqa Jimmaan keessatti uummata kiristaanaa fi uummata islaamaa wal ficcisiisaa ture. Waa'ee kana maaltu dalage? Abiyyi dalage. Inni yeroo sana warra Iisaa keessa jiru warra basaastu argitee isaan keessa dalage jechuudha. Abiyyi bakka harki isaan jirre hin jiru jechuudha. Bakka hunda Oromiyaa kana kutaa 11 keessa harki isaan jira jechuudha. Abiyyi jechuun warra abbaa gadaa Maccaa fi Tuulamaa bakka barreentuu kamaalii jedhee walitti ijaaree gaafa nan isin waan madhe bichaa naa dhuftan jedhee abbaan gadaa Maccaa fi Tuulamaa gabbayee dubbatee jira. BBC afaan Oromoo irratti dhaggeeffadhaa seenaati. Sidii galee seenaatii dhaggeeffadhaa. Abbaan gadaa Maccaa fi Tuulamaa gabbayee dubbatee jira. Kaleessallee kan walitti nu qabee walitti nu sassaabee sun nu barbaachisan jedhee walitti nu qabee Abiyyi mootummaadha. Har'ammoo baatii tokkoon duratti akka rakkoon kun uumamuuf deemu Oromiyaa keessatti dursinee walitti himnee jennaan kaleessallee natu walitti isin qabee isinii wanti isin galchuun jiru nuun jedhee jechuudha. Warra Oromoo bakka hin buune warra goobana daacee warra garaan bitamu Abiyyi 4 kiiloo galfatee jira jechuudha. Jaarsolii biyyaa warra Oromoon guyyaa tokko dhalachuu isaanii hin beekne walitti qabee goobanoota daacee walitti qabatee Abiyyi Ahmad sidii galaami walitti qabatee ganda keessaan deemataa jira jechuudha. Sunni jaarsoliin Abiyyi waliin teessan walaa sheekii ta'e walaa qeesii ta'e walaa paasterii ta'e uummata Oromoo bakka hin buutan jechuudha. Sidii galaami uummata Oromoo bakka hin buutan bakka ilmi keenya wannoo jedhutti ajjeefamutti amantaa walitti nu buusuuf deemanitti wanti isaan harka Oromoon guyyaa tokko akka sirna gadaatti illee yoo ta'e akka amantiitti illee yoo ta'e namni harka mana dhiigaan seenu hin beektanii ni kan hanga gaafa gumaan dhumatutti namni ajjeese sun hanga wannootti dhiyaatutti bakka seera tumanitti hanga dhiyaatutti namni mana gumaa hin seenu. Jaarsoliin keessaaf keessattuu warri Oromoo taatanii isin paartii bilisiginnaa jala waliin gadee deemtan isin Abiyyi irraan namni gargar sin baasee ilaalu hin jiru jechuudha. Isin galee asii beeta kiristaanni gubate jedhanii jaarsummaa jettanii warri jala deemtan asiin uummanni Oromoo isin irraan fudhatu jechuudha. Isin galee abbaa gadaallee ta'ii maalillee ta'ii sa'aatiin ati Oromoo waliin dhaabbattee sa'aatiin akka kaleessa paartiin Oppiidiyoon kaleessa uummata keenya ficcisiisaa turtee Oromoon dhiifama gootee fi 4 kiiloo galchitee jennaani deebisanii uummata keenya kaleessa illee warri uummata keenya nyaataa ture isaanuma har'allee warri uummata keenya nyaachisaa jiru isaanuma jechuudha. Sidii galee haacee wayyaaneen daffaruu dadhabde Oppiidiyoon wannoo jette jechuudha. Sidii galee Oppiidiyoon du'a